Akkam jirtu kun qophii addaati. AMN Plus sagalee dhalootarraati qophii addaa sa'aatii kana isin bira ga'u qabanneerra. Qophiin addaa keenyarraa dhimma balbala galaanaa irratti xiyyeeffata. Dhimma kanaan wal qabatu keessummaa qabna. Keessummaan keenya Ambaasaadar Diinaa Muftiiti. Mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensa koree dhaabbii dhimmoota nageenyaa fi hariiroo idil addunyaati. Nu faana tura dhimmoota garaagaraa kaasa daqiiqaa muraasaaf waliin turra. Ambaasaadar bagana gaanii dhuftan. Bagana gaanii yeroo maraa waamicha taasisnu dhaabbata kabajanii dhaggeeffataaf daawwataa kabajanii waan argamtaniif maqaa dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaan guddaa ulfaadhaan isiniin jenna. Isinis ulfaadha. Ajandaan kaasnu qophii keenyarraa keessatti dhimma balbala galaanaati. Itoophiyaa yeroo ta'e qabaachaa turte gidduutti waggoota 30 dura 1980 gara walakkaa keessa nu harkaa ba'eera. Kun akkamiin ta'edhanii xiinxaluu Ambaasaadar Diinaa Muftiin akka dippiloomatii tokkootti? Wal balballi galaanaa yookaan ulaa galaanaa jennu kuni haalli harka Itoophiyaatii baheen baay'ee ifaa miti. Akkuma beektu waggaa baay'ee san dura jechuudha. Itoophiyaan ulaa galaanaa qabdii turte. Daldala bishaan irratti galaana irratti daldala beekamu. Daldala olaanaa deemsisaa turte. Maqaa guddaa qabdi jechuudha. Haa ta'u malee akkuma jettu waggaa 30 dura ulaa galaanaa kana karaan beeneen karaan taaneen eenyus odoo marii ittiin deemsisin fakkeenyaaf seerri tokkos seerri kana hayyamu odoo hin tumatamin bakka bu'aan uummataa yookaan mootummaan yookaan abbaan fedhe bakka biyyaa bu'ee bakka uummataa bu'ee qaamni kun odoo hin beekin wanti kun dhabamuun isaa baay'ee nama dinqisiisa. Isa qofaa miti waggaa 30 dabre kana waa'ee ulaa galaanaa kana akka hin kaane cufamuun isaa. Ulaa galaanaa barbaachisuun isaa ulaa galaanaa biyyattii tokko faayidaan isii odoo beekamu namni tokko odoo gungumu namni tokko odoo mufatu namni tokko wanta kana odoo haasa'u garuu ifaan ifatti uummata jidduutti wanti kun akka hin kaane godhamuun isaas baay'ee waan nama gaddisiisu jechuudha. ወደቡም ያዝነው ማልያዝነው ለውጥ አያመጣም። ከጥቅም አንፃር ያስኬዳል አያስኬድምን ብቻ ብናይ የሚጠቅመን አይደለም። ውላ ገላና አርገንስ ደምንስ ጅጅረማ ይንቀቡ ቡዋ ኢሳስ ዮ ኢላሌ ሆማ ፈይዳ ተኮሌ ይንቀቡ ሚኒስትሪ ሙሜ ዱራኒ ቦመለስ ዜናዊ ሁላን ገላና ቃማ ኢትዮጵያ ካን ቱሬ ንበርባቺሱ ጋፊ ከውስ ቀቡስ ምት ይራኒ ጀቻንስ ዋን ዱባታን ቀቡ ማራ ካኒ ቴሮሰና ነም ተኮቱ ቡየ ቡልቻ ጅሩ ኒባ ቀጀሉማ ቀቡ ሁሙሞ dabarsanii kennuu turre filatama maaliif akka jedhan jettanii seenaa biyyaa keessatti seenaa siyaasaa biyya tokko keessatti yeroo tokko dhaabbiin warri biyya bulchuu fudhatu nama dinqisiisa. Dhaabbiin suni fedhii uummataa wajjin kan hin deemu ta'a. Fedhii dhuunfaa namicha biyya bulchuu ta'uu danda'a. Wanti kun immoo irratti fe'amee illee ta'uu danda'a. Garuu maalirraa ka'anii wanta kana isaan muummichi biyyaa ministeeraa yoo san biyya bulchaa turan muummichi ministeeraa yoo sanii maalirraa ka'anii kan akka jedhanii amma isaan caalaa ibsuu hin danda'amu. Kanarraa ka'aniiti jechuun nama dhibaa. Garuu wanti yaadamuu danda'u hin jira wanti tokko. Giraawundi ruuliin qabu. Garuu assuumii wanti godhamu maaliifi warra ulaa galaanaa fudhate yoo san ammallee bulchaa jiru kana wajjin tokko ta'anii dhufan jechuudha. Fal'aansoorra illee wajji turanii wajji hojjetaa turaniif achitti kaa wanta kana mari'atanii irratti wal ta'anii waan dhufan waa'ee ta'anii fi tokko garaangootti hin dhufiin dura dirree qabsoo taasisaa wanta dhumee isee magaa fidanii achitti fedhiin biyyaa maal fakkaati biyyi tun garam deemaa jirti biyyi kun biyya miliyoona 100 ol taate biyyi hagana uummata qabdu akkamitti ulaa galaana malee jiraatti biyya guddataa deemaa qabdu waan jedhamu kana xiinxalanii laallee wanta kana dhimma isaaniitiin turre baay'ee nama dinqisiisu jettee wanta bira dabartu
garuu kufaatii biyyaa kufaatii bulchaa yoo saniitillee jechuu dandeetta. Dogoggorri seenaa uumameera, shirri xaxameera. Shirri xaxame kun immoo akka kaleessaatti hafuu hin qabu. Waggoota 30 booda immoo ulaa galaanaa argachuun dirqama. Keessattuu dippiloomaasii wal qabatee waan jedhu muummee ministeera biyya bulchaa jiran Dr. Abiy Ahmed dabalatee miseensota mana mareefis hojii manee kennan qabu. በተከበረው ምክር ቤት መግለጽ የምፈልገው ነገር የኢትዮጵያ የቀይ ባህር አክሰስ ጉዳይ አይቀሬ ስለሆነ ቅድሚያ የሚሰጠው ሰላምና ንግግር ስለሆነ ulaa galaanaa argachuun Itoophiyaa waan hin oolleef miseensonni mana maree karaa nagaa fi dippiloomaasiin itti adeemnu. እባካችሁን ሸምግሉንና መፍትሄ አምጡልን። Hojii manee isinii kennamee ture akka miseensa mana mareetti muummeen ministeeraa kabajamoo miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa jaarsummaadhaan ilaaf laammeedhaan dhimmoota dippiloomaasiidhaan hojjetamuu qaban irrattis waan kallattii kaa'an qabu. Assaayimentiin nuu kenname irratti wanni hojjetuu qabnu tokko guddaan biyyattiin tuni karuma hundaan akka cimtu irratti hojjechuudha. Akka bakka bu'aa uummataattis wanti hojjetu tokko kana jechuudha. Wanti sitti kennames tokko kana. Biyyattiin siyaasaadhaan akka cimtu godhuudha. Deemokiraasiin biyya keessatti akka gadi dhaabbatu godhuudha. Qabeenyaan biyyattiin akka cimtu immoo sektara adda addaatiin hojiin hojjetamuu qaba jechuudha. Biyyattiin nageenyaanis nageenya biyyattii haala gaariidhaan gahuu qaba jechuudha. Nageenyi argamuu qaba, nageenyi bu'uu qaba jechuudha. Rakkoon asiif asitti arginu kunniin hiikamuu qaba jechuudha. Achi bira dabarree immoo waa'ee hidhaa lagaa waa'ee ulaa galaanaa irratti assaayimentii nuu kenname irratti biyya keessaa uummanni akka cimee wanta kana gargaaru godhuudha tokko. Asirraa jalqaba wanti hudduu. Achi bira dabarree immoo fakkeenyaaf kutaanaan hojjedhu imalaa keessan hojjedha. Imalaa keessa warri jiru hundi walitti dhufiinsi biyyoota alaa wajjin jiru akka cimu. Asirratti biyyoonni alaa, biyyoonni biraa, dhaabonni biraa akka nu wanta yaada keenya galuuf. Yaada qajeelaa Itoophiyaan qabdu yaada nu qabnu kana galuu akka galuuf. Fakkeenyaaf Itoophiyaan karaa nagaatiin ulaa galaanaa argachuu akka barbaaddu beekuu qaban. Kanatti deddeebinee himuu qabna. Kana itti deddeebinee kanarratti yaada kennuufii qabna. Gaafiis itti himuu qofa odoo hin taane akka nu gargaaranis godhuu qabna. Biyyoota ollaa wajjinis biyyoota ala jiran, Eeshiyaa jiran, Afrikaa jiran, Laatiin Ameerikaa jiran, Ameerikaa jiran, Awustiraaliyaa biyyuma hunda wanta kana haala gara dandeenyuun argannee wajjin haasa'uu qabna jechuudha. Kanarratti hojiin gara adda addaatiin hojjetamaa jira. Kun cimee itti fufuu qaba jechuudha. Assaayimentiin akkasitti dhuma akkasitti assaayimentii kan hojiirra oolchinaa jechuudha. Dhimmichi irra caalaa sin ilaallata akka miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti koree dhaabbii dhimmoota nageenyaa fi hariiroo idil addunyaatti ambaasaaddar Diinaa Muftiin yaada dhiibee dhufe kana qajeelchuu keessatti booriftaansaa oduu gammachiisaa fidanii dhufuu keessatti maal hojjechaa jirtu gara fuulduraatti waan karoorfattan fa'a. Balbala galaanaa kana ulaa galaanaa jennu kan argachuudhaaf karaan amma itti yaadamaa jiru karaan guddaan karaa dippiloomaasiiti. Karaa nageenyaati. Karaa walta'iinsaatiin. Kanarratti immoo gaheen dippiloomaasiin biyyaa qabu guddaadha, olaanaadha jechuudha. Dippiloomaatota qofa odoo hin taane lammiin biyyaa akkuma jiru saayibboonni biyyaas kaala jiranis lammiin Itoophiyaa kaala jiranis asirraa gaheen isaan qaban guddaadha jechuudha. Gaheen tokko wanta kanarratti wanta adda addaa hojjechuudha. Fakkeenyaaf ulaa galaanaa kana biyyattiin argachuudhaaf haalli ittiin barbaaddu karaa nagaa akka ta'e haala gaariidhaan ibsuudha. Barsiisuudha. Kanarratti rakkoowwan jiru, chaalenjiin tokko tokko jira. Fakkeenyaaf bir'aan tokko tokko jira. Warri kanaaf dhaabatan immoo jiru. Rakkoo kana haala gaariidhaan kaasuudha. Tokkorraa jalqabe fakkeenyaaf tokko ilaaltu warra Eertiraa warra ulaa galaanaa afoo kana irra jiran kana wajjinis yoo danda'ame marii deemsisuudha yoo danda'ame. Yaada gaariidhaan jaras akka fayyadu kan dura akkuma jalqabameen muummee ministeeraas dheengadda simanii jiru kan duras jalqabamee ture akkuma riiformiin kun jalqabameen. Isa immoo haala haaromsanii itti cimsuudha yaada kanas kennuufaa kana kanas akka baratan akka fudhatan itti himuudha. Fudhachuu dhabuun fudhachuun yaada isaaniiti. Wanta kana
jallisuu baachuun yaada isaaniiti. Warroota biraammoo warroota fakkoonnaaf afoo kana jiran warra ulaa galaanaa qaban biyyoota kanneen wajjin immoo walitti dhufiinsa cimsuudha. Keessattuu Jibuutii wajjin walitti dhufiinsa amma qabnu cimsuudha haala gaariidhaan jechuudha. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu wanti barbaadduu fi tokkummaa biyyoota gaanfa Afrikaa jiru kana cimsuudhaaf integration. Walitti dhufiinsa biyyoota gaanfa Afrikaa kana immoo ol kaasuudhaaf akka ta'e kan ibsuudha. Fedhii uummata gaanfa Afrikaa kanaaf malee adda ishii wanta fayyadamuun barbaaddu hin jiru ka jedhu. Gara fakkeenyaaf biyyoota tokko tokko wajjin Itoophiyaan biyya wararuudhaaf maal godhadhaaf waan jedhu yaada akkasiisan dhaamsuudha. Yaada akkasiisan gadi buusuudha. Yaadni akkasii sun kijiba akka ta'u argisiisuudha jechuudha. Biyyoota gaanfa Afrikaa irratti afoo kana irratti dhagaa'umuu qaban influensii qaban jechuudha. Biyyoota pireesharii uumuu danda'u wajjin hunda walitti dhufiinsa cimsanii biyyoota kanas asirratti bobbaasuudha. Gaafii gaafachuudha. Ammaan kana fakkeenyaaf Afrikaa Continental Free Trade jedhamu kan jalqabamee jira. Biyyoota Afrikaa bilisaan akka hojii daldalu ka jedhu hojii ooleera. Ulaa galaanaa argachuun kan akka gargaaru. Ispiriitiin achi keessa jiru immoo kan akka nu gargaaru argisiisuudha jechuudha. Itoophiyaan ammaan kana fakkeenyaaf World Trade Organization jedhamu access godhaa jirti. Miseensa mana maree idil addunyaa. Achi deemaa jirti. Achi seenuudhaaf qophoofteerti, kalooftee jirti. Kun immoo ulaa galaanaa argachuu irratti faayidaa inni qabu, walitti dhufiinsa inni qabu, wal fakkee inni qabu argisiisuudha. So karaa kanaan karaa baay'eedhaan wanta kanarratti hojjenne ulaa galaanaa kana yeroo gabaabaa keessatti hojjetamu argachuu hin dandeenya jechuudha. Karaa nagaatiin kanarratti hojii baay'eetu barbaachisa. Hojiin dippiloomaasii hojjetamuu qaba. Hojiin siyaasaa hojjetamuu qaba. Hojiin immoo daldalaas ol ka'uu qaba, cimuu qaba. Walitti dhufiinsa biyyoota ollaa wajjin amma jalqabame fakkeenyaaf karaa konkolaataatiin walitti dhufiinsa karaa jalqabame isa cimsuudha. Infraastiraakcharii ijaaruudha, karaa ijaaruudha. Itoophiyaan immoo amma humna ifaa guddaa qabdi. Humna san immoo biyyoota ollaa wajjin qoodamuudhaaf hojjechuudha. Kun kan hundaa mijeessaa jechuudha. Dhugaadha akkuma kaasan imalli Itoophiyaatti jirtus kennanii fudhachuudha malee ana duwwaaf waan jedhutti namantu addunyaarraa keessatti dhimma kanaan kan wal qabatu daawwattoota keenya qophii addaati kan hordofaa jirtan keessummaan keenya ambaasaaddar Diinaa Muftiiti mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensa koree dhaabbii dhimmoota nageenyaaf hariiroo idil addunyaati. Dhimmi ulaa galaanaa yookiin balbala galaanaa argachuu Itoophiyaa booriftaan waan hin oolle ta'ee tokkummaan keenya barbaachisaadha waan jedhu kaasaa jiru. Ambaasaaddar keessumattuu akkuma dura kaastan kun dhimma biyyaalessaati. Dhimma nama tokko lama miti. Dhimma ambaasaaddar Diinaa yookiin immoo dhimma nama biraas miti. Waloon guddannaadha. Dhaloota booriif carraa hojii baay'ee miidhagaa ta'e uumuudha. Wal qabannee guddannaadha. Kana keessatti maaliif ilaaf laammetti amanuu dadhaban keessumattuu gara biyyoota baha Afrikaa kanaan kan wal qabatu wantoonni jiran jechuudha dippiloomaasiitti amanuudhaan wal qabate sirna kaleessa ture sana jijjiiruu keessatti maaltu ta'uu qaba jedhanii amanu. Wanti jiru dhimmi amma kaasaa irru kun fakkeenyaaf balbala galaanaa ulaa galaanaa irratti haasaa jirra. Wanti kana fakkaatu immoo dhimma uummataati biyyaati biyya tokkooti. Ati biyya san keessa yoo jiraattu biyya sanitti yoo dhalattu biyya sanitti yoo guddattu biyya san keessa yoo jiraachuu barbaadde dhimmi sun birxa ba'uu barbaachisa. Dhimmi sun irratti hojjetamuu qabu. Fakkeenyaaf ulaa galaanaa tokko. Hidha gabbayyaa fakkeenyaaf dhimma uummataati dhimma biyyaati. Dhimma paartii sanii yookaan paartii kanaati. Dhimma amantiidhaan afaaniin sabaan addaan si baasuu miti. Dhimma aayidolojiidhaan addaan si qoqqooduu miti. Dhimma tokko jechuudha. So ammas wanti tokko beekamuu qabu jechuudha. Kun lammii biyyaatirraallee jalqaba jechuudha. Amantiin asumattuu biyya keessatti jalqabuu qabu tokko. Keessoo keenyarraa. Asuma keessa. Dhimma keessoo. Dhimmi kun dhimma biyyoolessaa biyyaati malee dhimma akka Itoophiyaa ta'u lammii Itoophiyaa yoo taate
keeta jechuudha. Dhimma bakka garaagaraatti nu qoqqoodu miti. Waan nu qoqqooduu miti, waan tokko nu godhuu qabu, bakka tokko dhaabbannee qoonqa tokkoon, afaan tokkoon, yaada tokkoon, hojii tokkoon wanna hojiirra oolchuu qabnudha. So wanti dhirdhaa qabu yeroo baay'ee siyaasa biyya keenyaa keessattis siyaasa ollaa keenyaa keessattis dhimma tokko paarticha tokkoof mootummaa kanaaf mootummaa saniif saba kanaaf uummata afaan kana haasa'uun uummata amantii san qabuun kennuudha. Wanta akkasii dhaabbachuu qaba. Wanta akkasii bira dhufuu qabna. Wanta addaan nu baasu yoo jiraate asirratti teeknee haasa'uu qabna. Nagaan fixuu qabna. Gara humnaatti deemuu nurra hin jiru. Gara wal fixuutti deemuu nurra hin jiru. Maaliif biyyattiin yeroo dheeraa wal fixuu keessa dabarteerti. Waraana baay'ee keessa dabarte. Umriin keenya dadhabannee loluma keessa turre. Duularra turre. Kun waan nu fayyade hin qabu hagammaa. Wal duulli fakkeenyaa fi warri alaasitti dhufee tokkummaa kee balleessuudhaaf dhufu isa qorachuun sirriidha. Garuu as keessatti wal loluun, wal balleessuun, wal fixaan kun faayidaa hin qabu. So kana karaa nagaatiin hiikamuu jalqabaa. Haala amma jalqabameen ispiriitiin amma jirus, fedhiin amma jirus, daarikshiin amma jirus karaa nagaatiin hiikuudha. Karaa nagaatiin eega hiikne booda humna tokko uumuu hin dandeenya. Bakka tokko dhaabbannee rakkoo keenya duubatti deebifnee wanta dhimma biyyaa irratti ta'e wanta akka fakkeenyaaf ulaa galaanaa kanarratti humna tokkoon sosocho'uu hin dandeenya jechuudha. Ambaasaadar Diinaa Muftiin ulaan galaanaa kaleessa dhabne deebi'ee akkuma hidha haaromsaa ashaaraa Itoophiyaanotaatiin gammanne sana guyyaa isaa eegne akka milkoomnuuf eenyutu irraati maal eegama ala waliigalaatiin? Biyyi teenya biyyi Itoophiyaa jedhamtu tun cimuu qabdi, guddachuu qabdi. Haala adda addaatiin siyaasaan biyyattii cimuu qaba, qabeenyi biyyattii cimuu qaba. Garuma hundaan cimuudhaaf as keessaa wanni tokko nu barbaachisu jira. Wanni kun immoo ulaa galaanaati. Ulaa galaanaa argachuudha. Kun immoo nageenya keenya cimsaa, dhagaama keenya ol kaasaa, biyyattii keenya guddisaa, daldala keenya ol kaasaa, cimsaa jechuudha. Kana waan ta'eef kanaaf namni biyya kana hundi wal ta'ee dhaabonni adda addaa fakkeenyaaf miidiyaa irraa yoo jalqabne miidiyaan haala amma jalqabdan kanaan waa'ee akkanaa kanarratti uummata barsiisuu keessatti fufuu qabdu. Namoota adda addaa irratti yaada adda addaa irratti haasofsiisuu qabdu. Kun waan guddaa tokko jechuudha. Siivil soosaayitiin adda addaa dhaabonni adda addaa jiru biyya keessa kanarratti uummata barsiisuu qaban. Warri abbootiin amantaallee asirratti hojjechuu qaba. Lammiin biyyattii bakkuma jirutti ka'aala jirus, ka biyya jirus kanarratti hojjechuu qaba. Kana wal ta'ee bakka tokkoon humna tokkoon hojjete, garaa tokkoon yaada tokkoon hojjete waan barbaadnu argannaa jechuudha. Dhaamsi koo kana. Ambaasaadar Diinaa Muftii miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa fi koree dhaabbii dhimmoota nageenyaa fi hariiroo idil addunyaa ulaa galaanaa Itoophiyaan barbaaddu galma qabsiisuu milkeessuu keessatti badhaadhinni Itoophiyaa sana keessa jira waan ta'eef cichoominaan hojjechuu, waloomaan hojjechuu, tokkummaan humni keessoo keenya murteessaadha. Sana biratti immoo hawaasa addunyaatiifis odeeffannoo sirrii kennuudhaan hojjechuu qabna. Yaada jiru daqiiqaa muraasaa fi istiidiyootti argamtanii yaada keessan dippiloomaatiidhas muuxannoo idil addunyaas qabdu kan biyya keessaas waa baay'ee simbira jira. Daqiiqaa xiqqoo nu waliin turtanii nuuf qooddaniif maqaa daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaan guddaa ulfaadhaan isiniin jedha. Isinis ulfaadhaa isin gammada. Baga isin galataas. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin addaa dhimma ulaa galaanaa irratti xiyyeeffachuudhaan Ambaasaadar Diinaa Muftii waliin turtii taasisne kana fakkaata. Qophicha waliin iddoo isaa abdiin ture ogeeyyiin teeknikaa fi kaameraa istiidiyoos waliin turaniiru. Yeroo gaarii qabaadhaa.